Okay. 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 Mulut amat. Ya, ya. Lupa. Okay. Warri mana hundi keessan warreen sagantaa keenya kabajanii sa'a dheeraa kana nu eeganii asitti nu ergamtan jalqaba irratti hundi keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Kabajaa fi jaalala guddaa isinii qabnaa bageen egaan nu dhuftanii egaa akkuma beeksisa isin maxxansanitti sagantaan keenya irraa maal akka fakkaattu isinuu agartanii jirtanii. Inshaallah yeroo bareedduu fi yeroo gaarii dabarsina jeeti yaada isin immoo warreen keessa jirtan laayiviin hundi qoofillee akka nu hin qabne namoota irratti nama 2,700 jira yeroo tokko hundi keessan sheer godha taappiin wanna vaayiraala godha jaan viidiyoon akka hin qaqqabne godha inshaallah rabbi wajjin keessumoonni keenya kabirolleen warreen ajjala jiran ni jiranii sagantaa keenya wal duraa duubaan kan eegallu tahaa inshaallah sagantaa ni jalqabnaa hundi keessanuu miira isinit dhagayamu jiru fi egaa waan isinit dhagayamu jiru hin beekanaaf galatooma ulfaadha jalqaba irratti isin lamaanuu badoo fi callaan waamicha kiyya kabajanii egaa asitti naaf argamuu keessaniif hedduu galatoomaa mee jalqaba callarraa hin eegalaa callaa bagana gaan dhuftee salaamtaa hawaasa kanaanis ta'ii nunis salaamtaa jedhii jalqaba irratti mee nu eegalte. Dura durso abdiq ya galatoni وانا كنا في بستي اسنام كيساني حواسك يمو جالتا ما في خبجما وقا خدتك اولي فاسمي سوشيال ميديا خنرا ان اسن كفلتيسي اسن بشنانسيسي راكو في قد خيسا اسن باسو مالي في فرقو سنتي راكوتي يعني عصرتي ولا اسن كبجي يادي امبيخو خنافمو ديفمان اسن غافدا guyyaa takkallee miidiyaa kanarratti dhimma dhuunfaa kiyyaatiin ol bee haasee isin dura dhaabbadhee sin rakkisa jee wallaahi yaadiin beeku kunoo rabbiin waan jee malee hin tahu so har'aan tana fuula keessan dura waan hin dhaabbadheef dhiifama guddaan isin gaafadha. Thank you wallahi galatomi tibichoo badoo kiyyaatillee waamicha kiyya kabajjee asitti naaf argamuu keetiif hedduu galatomi hawaasaanis salaamtaa jedhiini سلامتا من جاي تنبور خرطة كنتشام. أيه قرآن دوسي السلام عليكم ورحمة عليكم السلام سجلي تكبشوا نه. أيه سلام تاري كيساني بره. دقيقة. أيه أقولين سماه كبجاب وكي رقوما وكي مجاته مجا كفرتي مكي خساني كذا كذا خساني مكوا كواجو بكو أسيب موافر كذا خساني أواسي مو Ndavo kan tulu fi abdi ni beha wadana ga nui dum mondo. Thank you. Okay. Esmolin azala jirtan. Ega amma directly khara sagantaa teenyatti achi dabarra badhaasa otikisho sagaleen kan ta'e I think sirrii jirtanitti hin fakkaatu nu sirreessitaa telefoona handiifi akkas jiru jira. Sagalee nu sirreessi badoo. Mee haasee mee badoo mee sagalee nu jirtu. Sadii lama takka. Dhagaa mama. Sagaleen na deddeebi'u jirti eessaa akka taate hin beeku badoo moo callaa biraa akka hin beeku. Biitu boonee ilaallu mee? Na deddeebi'u jirti. Okay. Wanni beekuu qabdan ijoolleen tun obbaleeyyanii saayiba bira kutanii obbaleeyyanii egaa akkuma beektanitti arrabaa fi ilkeenis wal dhaya abbummaan fedhee obbaleeyyan garaa tokko beekuu waan mantattaan irrattis wal tuqa sun haala addunyaan nuti keessa jirru ilma namaa ta'ee hawaliin tuyinee fi hawalitti hin buufannee fi hawalitti hin buune hin jiru. Sanuundi keenyaa ni beeyna. Inshaallah sun immoo obboleeyyan keenya haala bareedaa ta'ee fi haala gaarii ta'een gaafii gaafataman irratti fudhattan ta'e haasawaa guutummaatti fudhattanii
aartii keessa eefa waliin seenanii hawaasa kana gartee waan adda addaa bashannana sagantaa bashannanaati. Mudannoon xixiqqoon mudatteetii xiqqishoo adda fagaatanii saniif immoo inshaallah furmaata rabbiin ni fidaa. Har'a yoo rabbi jidduun dhumtu jeeti yaada. Tole jalqaba irratti callaadhamu badoo fi carraa kana durama. Okay. Callaa fi carraa kana maanta jalqaba irratti mee callaa asiin guddisa. Mee callaa kiyya egaa jalqaba irratti badhaasoo obboleessa keetii anis obboleessa keetii hawaasni diriirus obboleessa keetii haadhota keetii abboota keetii obboleettii keetii nuti hundi bikka kanatti argamnee har'aan tanaa waan isa gidduu mudate kana fixuudhaaf rabbii wajjin asitti argamna. Mee jalqaba irratti osoo karaa wal dhabdeettiin seennee obboleessi badhaasoo akkamitti walitti dhuftan mee jalqaba irratti akkamitti walitti dhuftanii hagam hojii tuftanii aartii keessa akkamitti walitti seenuu dandeessan kana kan isin jalqaba. Galatoomii abdii ulfaadhu osoo gama deebii keessatti osoo seenan dura hoggaan ammaan tana bakka kana taa'u ulfina yookaanuu kabajaan natti dhaga'amaatii miti hedduu ifitti qaachaatiin taa'u jira bakka kana haalaan jechuudha. Because waliin bakka kana dhufeef obboleessa kiyya wajji wallolee ta'uun haalaan na xiqqeessee jira. Ammas nama dhaloota kanaaf fakkeenya ta'uu barbaadu tokko so paablika kanarratti dhufee dhimma obboleessa kiyyaadhaa haasa'uun qaanyii lammadaati haa ta'u garuu biyya garma gaafii keetii deemu naafi badhaasoo 2016 rabbumaa wal nu barsiise namni illee wal nu barsiifne I think hojuma aartii tanaa wal nu barsiise bakka agarsiisa wayittiin arkeeni ture an agarsiisee deebiin agarsiisee arkee akkasii dubbiseeni dandeettii bareedaa qabdaa dandeettii guddaadha qabdaa ati haala nama jabaadha wajjin haa hojjennu jee an gaafadheeni akkasitti waliin hojii eegallee jechuudha. Waggaa 10 oliif jechuudha akka saahibatti osoo hin tahin akka obboleeyyanitti kan waliin jiraachaa turre rakkoo fi bal'oos hojii qooddataati hanqarraa as geenye jechuudha tanga uffataas kan walii uffachaa wajjumaan as geenye jechuu dandeessa naaf inni adda baanee hin beeknu. Waaw mee diraamaalee keessatti diraamaa hagamfaa hojjettan yaadaan fakkeenyaaf tilmaama nagana ittiin dandeessaa? Yaa nuti osoo gama yuutuubii carcarfaayin hin dhufin dura yuutuuba biraa qabna ture osoo yuutuuba san hin baniin dura feesbuuk irratti gadhiisu ture so yooniin tilmaamaan siif hime malee lakkoo isaan hangana jee hin beeku tilmaamaan garuu I think hanqaarratti viidiyoo 250 220 hangana 200 ol daleenee jiranii yaada feesbuukaa fi yuutuubii biraatii fi yuutuubii namarrattii fi yuutuubii keenyaattii fi miidiyaalee garaagaraa irratti hojjenne wali qabame hanga viidiyoo 220 hanga 50tti daleenee jeetii yaada. Waaw galatoomii sittiin deebi'a badhaasottiin achi dabra badoo hiyya ammallee galatoomii jecha osoo aragaatii fi deebii kaanitti achi hin deemne atilleen akkuma obboleessii keenya qallaan wal barumsa keessa jirti mee obboleessa kee callaa wajjin akkamitti walitti dhufe aartii keessa akkamii waliin seentan haalli isin wajji jiraachuu turtanoo maal fakkaata mee kanarraa xiqqoo furanuu. Galatoomii dhugaa dubbachuuf adilleen dubbiin tun akka miidiyaa irra hin dhufneef hedduun ifaajuu ture hunda caalaa immoo silbeera jeetii yaada akkamitti akkana asirratti dhufuu dandeenye beeka maali bakka haa ta'u garuu gara ibsaa keessatti yeroo ta'u akkuma inni dubbate naaf callaan waggaa 8 moo 9 ol bara bakkattummaa walitti dhufee tarabbiisuu hunda caalaa garuu aartii sirriitti walitti na barumse ture diraamaalee garaagaraadhaa osoo akkuma inni jedhe barumsa keenya wal fakkaataadha. Gama feesbuukaatii fi hojiilee garaagaraa hojii godhachuu danda'u. Haga isteeja ga'uu. Badoo biyya sagalee xiqqoo anullee natti dhagahamtu hin jiru.